Maqaan koo Jamaal Abdallaa Buttaanjama. Godina Arsii Lixaa jiraataa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiiti. Tuttas 24 bara 2010 guyyaa seenaa, guyyaa ajaa'ibaa, guyyaa manni Oromoo itti mataa ol qabatee fi guyyaa milkaa'inni guddoon itti argamtee dheeran fudhadha. Alamuu Waaqoo jedhama. Jiraataa godina Arsii Lixaa magaalaa Nageellee Arsii. Gama saba Oromootiinis qofa osoo hin taane sabni hunduu guyyaa itti sammuu itti ol qabatee mataa itti ol qabate jennee yaaduu dandeenya. Anko Muhammad Gadaa Birmajoo jedhama. Jiraataa godina Arsii Lixaa magaalaa Nageellee Arsii. Bitootessa 24 ilaalchisetti wanti asirratti guyyaan kun guyyaa ulfaataa fi kabajamaa fi guyyaa itti sabaaf sablammoonni hacuuccaa irraa gara bilisaatti guyyaa ba'anii fi guyyaa gidira hedduu rakkoo hedduu keessaa itti ba'an jennee yaadachuu dandeenya. Bitootessa 24 guyyaa seenaa akka galmee seenaatti kaatamee uummanni Oromoo duudhaa baay'ee safuu baay'ee itti dhabee ture. Waan uummanni Oromoo itti dhabe kana, waan uummanni keenyaa fi akkasumas uummanni sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiru itti dhabe kana akka argatan guyyaa taasisa jedheen fudhadha. Anis gama kootiin gammachuu guddaan dhagahama. Oromoo saba Amaaraa, saba Tigree jedhameeti. Sabni kun saba deeggartoota jedhamanii kan itti yaadaman ture. Tokko yaadannoon inni duraa sabaaf sablammiin biyya kanaa hunduu siyaasa keessatti qixaan akka itti hirmaatu qixa jiruun hirmaatee yaada jiru ibsatee garaagarummaa qabu ibsatee fedhii isaa itti ibsatee kan itti milkaa'aa jirudha. Guyyaa gidira hedduu rakkoo hedduu keessaa itti ba'an jennee yaadachuu dandeenya. Kanaaf yaadannoon isaa bal'aadha, akkanatti ibsamuu hin danda'amu. Maaliif jennaan rakkoolee tanaan dura turan hundasaa guyyaa itti ofirraa ba'aa tanaan dura turan hundasaa guyyaa itti ofirraa ba'aa kan ofirraa itti buufnee fi guyyaa itti ofirraa lixubanne jechuu dandeenya. Akkasumas guyyaa bilisummaa kenna ija keenya kaqara duudee jedhe kaqara jaamee jedhe san itti baqaffannee ittiin arguu dandeenya sanii jennee akkasitti yaadachuu dandeenya. Kanaaf bitootessa 24 ammas guyyaa itti mirgi sabaaf sablammii adda bahee itti kabajamuu danda'ame. Isarraa ka'ee hojii xiqqaa osoo hin jenne guddaa osoo hin jenne osoo hin tuffatin uf jijjiiruudhaaf hojjechuu qaba. Ikonoomikaalii uummanni keenya jijjiiramuu qaba. Beekumsaan jijjiiramuu qaba. Dabalataan ammoo misoomaan jijjiiramuu qaba. Kan ammoo uummanni hunduu waan isarraa eegamu bahuu qaba. Gibira kafaluurraa ka'ee hanga misooma itti hirmaachuu fi akkasumas gaheen mootummaa maali, gaheen keenya maali, as keessatti gaheen nu qooda fudhachuu qabnu maali jedhee uummanni akkas hirmaachuu qaba. Maqaan kiyyaa Bashiir Adamnaan jedhani hoogganaa paartii bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiiti jechuudha. Dhimmi bitootessa 24 wal qabatee yaada kaasuu barbaadnu keessaa tokko ji'a bitootessaatii fi egeree biyya kanaa walitti fidnee yoo ilaalle jiini bitootessaa egeree biyya kanaatiif maal fide, jiini bitootessaa maalii kan jedhu san kaasuu barbaada. Biiftuun bilisummaa sabaa fi sablammoota biyya kanaatiif itti baate jennee kan qabnu ta'uu isaati jechuudha. Bara 1966 jiini gurraandhala hundeeffama garee muraasa biyya kana diiguudhaaf yookaan faayidaa dhuunfatiif deemanii irratti kan hundaa'e yookaan kan rarra'e jechuudha. Bitootessa 24 guyyaa seena qabeessa, guyyaa biiftuu walqixxummaa sabaa fi sablammoota biyya kana itti dhugoome jennee kan qabnu ta'uu isaati. Kanaafuu uummanni Oromoo qabsoo kaleessa aarsaaf boonsaa kafalaa ture keessatti bitootessi 24 guyyaa seena qabeessa jennee kan hubannu ta'uu isaa, akkasumas sabaa fi sablammoonni biyya kanallee guyyaa walqixxummaa guyyaa sabaa fi sablammoonni hunduu gonfoo bilisummaa isaa itti gonfatan waan ta'eef guyyaa addaa, guyyaa seena qabeessa jennee bitootessa kana kan qabannuu fi yaadama paartiin keenya dhugoomsuudhaaf qabate kana bitootessa 24 yaadataa yaadamicha dhugoomsaa kan deemu ta'uu isaa asumaan carraa kanaan baga nuun ga'e baga isiniin ga'e jechaa ergaa kana dabarsuu barbaadaa jechuudha.